Sumayyaan jaartiin Abdii Raggaasaa har'a mana murtiitiif dhiyaattee jirti yookaan manni murtii har'a yaada kennatee jira waa'ee isii irratti waan jedhe qaba hanga dhuma sagantaa kanaatti nu waliin tura. Gurbaan Biliyoon Dirribaa jedhamu kun ergamaa Rabbiitii fi Musliimtota arrabsaa kan ture Naayiroobii Keeniyaa maandeffatee eda halkan to'atamuu dhagahamee jira. Namni kun mee viidiyoo kan dhaggeeffannee walitti deebinu kan Sumayyaatis dhimma Biliyoon Dirribaatis kan walitti deebinuu fi waliin xiinxallu ta'a nuuf waliin tura. Amantii kamuu bakka hin buutu ati. Ati amantii kiristaanaa bakka hin buutu amantii kamuu amantiin kamuu arrabsaa nama hin jiru. Amantii keenya keessa fakkeenyaaf amantii kiristaanaa arrabsaa kan jedhu hin jiru. Amantii kiristaanaa keessas amantii musliimaa arrabsaa kan jedhu hin jiru. Ati fedhii kan keetii fi garaa keetii jecha akka awwaleen biyyoota faranjii ittiin deemee taatis biyya kana keessaa bahuudhaa jetteeti arrabsaa turte jechuudha. Yoo so amantii kamuu bakka hin buutu hawaasni kun waliin jiraata, waliin dhugaa, waliin nyaataa, waliin uffataa. Walii wajjin jiraata jechuudha. Uummanni kun uummata duudhaa takka waliin qabu, uummata takka obboleeyyan jechuudha. Mana takka keessa kiristaanota meeqa jira? Islaamota meeqa jira? Fakkeenyaaf obboleessiyaan koo kiristaana ta'e ani islaama ta'uu hin danda'a. Akkasumas obboleessiyaan koo kiristaana ta'e ani islaama ta'uu hin danda'a. Ani islaama ta'e inni kiristaana ta'uu hin danda'a. Wal keessa jirama jechuudha. Ijoollee amma hiriyaa qaba, godinyaa qabna. Amma fakkeenyaaf ijoollee kiristaanaatii wajjin hariiroo walitti qabna, wal jaallanna. Amantiin jara waan biraa nuti namummaadha. Oromummaa, namummaa fi Itiyoophiyummaa fi akkasumatti waliin jiraata jechuudha namni. Garuu ati dhufteetuma jireenya mataa keetii jecha amantiin arrabsa yoo ta'e akkana taata jechuudha. Boodni kan kee hin badda jechuudha. Mee maaltu arrabsa? Eenyu arrabsa? Dhugaa waaqa namni tokko kan naan jennu dhugaa waaqa. Eenyu baaka jedhu sin jedhu. Eenyu baaka jedhu sin jedhu. Dhugaa waaqa yoo namni naan Isaa maal arrabsa dhugaa maal? waaqa balleessa dhiifaman jedha bakka nan gaafa dhiifam uummata akka hin deebi'e viidiyoo jiru maaliif hin qabeeltan maali? Maaliif bafaxxaree amilaak bafaxxaree harka kennu hin gadhu. Maaloo ergamaa maal akkasii amaloota badaa baalagummaa akkanaa kana dhiisuu qaba jechuudha. Sigalaa. Gama biraatiin Sumayyaan bakki isin itti hidhamtee jirtu Oromiyaa keessaa Shaggar naannoo buufata poolisii Furii jedhamu. Buufanni poolisii Furii kun gaharraa ibsa mana murtiitii waliin walii galanii baasaniin dhimma Sumayyaa laaluudhaaf baay'ee takkanatti ulfaatee jira. Himannaa isiin dhiyeessitu fakkeenyaaf isiin nareebaa gochoota garaagaraa hojjetu sukkannee sanarratti hojjetaa jetteeti mana murtiitti dhiyeeffattee jirti. Sanaan booda manni murtii olaanaan Shaggar ibsa kenneen dhimmi Abdii Raggaasaa murteessuudhaaf rakkoo nutti ta'aa jira. Kanaafuu jennaan dhimmi kun yeroo tokko akkas yaalii ajjechaa fakkaata. Gochi isin hojjette gochi yaalii ajjechaati. Yeroos immoo gocha ofirraa deebisuuti. Isiin mormii isiin mormite keessaa osoo inni rafaa jiru itti hin dhandheeni. Ani osoo inni rafaa jiru osoo hin taane itti hin dhandhee. Osoo nyaata godhuu bakka nyaata godhutti dhufeenaan loleennaan itti naqee dhaarti. Zayitiin nyaata godhamuu deemamu xabbita takka yookaan siinii takka kana hunda nama hin gubu. Manni murtii egaa dhimma kana jedhu laalee manni murtii federaalaa dhimma kana halaalu jedhee diidata mana murtii federaalaatti akka dabarsuu deemuu fi Finfinnee irratti akka murtoonni itti murteeffamu dabarsee jira jechuudha. Manni murtii godina magaalaa Shaggar kan naannoo Oromiyaa keessa jiru jechuudha. Dhimma kana murteessuun anaa olii waan jedhe fakkaata. Barruu osoo hin taane sagaleedhaan kennanii turan koopiraayitiidhaaf soraadha silaa fidee isin dhaggeeffachiisaa jechuudha. Gama biraatiin murtoon isii murtoo umurii guutuuti warri jedhanis waan fudhatama qabu miti. Hanguma takka hanga waggaa 15 hanga 16 hidhamtee badii isii kanarraa barattee baahuu qabdi jedhee yaada. Maaliif abdiis lubbuun isaa hafeera. Yaalichi yaalii ajjechaati garuu yaalichi yaalii ajjechaati irra guddaa biyya kana keessatti namni nama gudeedhe fakkeenyaaf ijoollee daa'ima fa'aa gudeedhe ni ajjeesan waggoota 20 hanga 25 keessa hidhamaa jiran waan ta'eef isiin kun jaarsa jaartiidha. Sichi walitti deebi'anii walii wajjin jiraachuunis waan danda'amu natti hin fakkaatu. So kanaaf murtoo achumatti sila murtoo isii fakkaatu akkuma shamaraatti silaalanii miira keessa galtee aarteeti jedhaniituma. Tajaajilli murteeffame gaariidhaan isin jedha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya egaa manni murtii ibsanni baaseen dhimmi Sumayyaatiif Abdii Raggaasaa anaa olii manni murtii federaalaa dhimma kana itti seenee laaluu qabaa jedhee dubbatee jira. Biliyoon Dirribaa egaa yeroo xiqqootti murtoo ni argatti yookiin gara biyyaa deebiti yookiin akka malee taatee jirti. Biyyoota Kanaadaa fi Awurooppaa Ameerikaan deema jettee ergamaa Rabbiitiif sallallahu alaihi wasallam muslimtoota arrabsitee Itoophiyaadhuma biyya sanatti deebiti. Itoophiyaatti gisee deebite immoo namoota hedduu keessattuu warra waajjira isaa tadagaa
warra waajjira bishaanii hooggantoota olaanoo hedduu arrabsaa turte yoo galtees isin shappee hidhamuun si waan hafu miti. Kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya hanga dhuma sagantaa kanaatti waan nu waliin turtaniif galatoomaa isin jechaa hanga dhuma sagantaa kanaatti warroonni nu wajjin turtan lakkoofsa akka barreessuu hin irraanfatina. Thank you isin jenna galatoomaa.